Kallo Media. mootummaa Itoophiyaa jalaa bara darbe qofa loltoonni 74,000 hojiin ala ta'uu isaa gabaafame. Lola biyya keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiruun bara 2017 keessa loltoonni mootummaa 74,000 ta'an hojiin ala ta'uu isaanii gabaasni ba'ee foomseera. Gabaasa keessoo mootummaa Itoophiyaa irraa argame jedhamuun qoodamaa jiruun waraanni mootummaa Itoophiyaa bara 2017 keessa kanneen ajjeefaman, kamadaan, kabooji'amanii fi loltummaa keessaa akka badan waliin tilmaaman kanneen 74,000 ol ta'an dhabamuu isaanii gabaafamaa jira. Nuti sarraa qophii faana keelloo keenya irraa keessatti dhimma kana qabannee dhiyaannee irraa gadhumaatti hordofaa jenna. Haalli kun ammoo loltuun mootummaa hangam hubamaa akka jiru, lola deemsifamaa jiru gaagaama hangamii geessaa akka jiruuf agarsiiftuudha jedhameera. Bara darbe kaleenjii lolatti bobba'ee 60,000 yoo ta'u, kan hojiin ala ta'e garuu 74,000 ta'uu isaa waggaatti humni waraana biyyattii 14,000 ol irra ta'a akka jiru gabaasichi saaxileera. Turtii waggaa 3 keessatti jechuun bara 2015 haga 2017 lakkoofsa Itoophiyaan kaleenjifame 100,000 fi 52,242 ture jedhame. Waggoota 3 kana keessatti kanneen hojiin ala ta'an ammoo loltoota 100,000 fi 56,496 ta'uu gabaasichi ibseera. Ifatti ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa kontiroobaandistoota ammoo ta'uu irraa kan ka'e lolli akka hin dhaabbanne kan fedhan ta'uu fi waraanni raayyaa ittisa biyyaa guutuun lola nuffee baduu ka barbaadu ta'uu gabaasichi hubateera. Lolli Oromiyaa keessaa fi kan naannoo Amaaraa keessaas hangam gaagaama kana geessaa akka jiru agarsiiftuudha jedhame. Maxxansa feesbuuka gubbaatti Jawaar Tibbana katabeen torbee 2 keessatti loltoonni 600 ol Oromiyaa keessatti du'uu isaanii ibseera. Silaa lubbuun namaa kanuma qaama ishii ta'eeyyuu bilchiginnaa biratti gatii hin qabuun malee dhumaatiin Tibbana raawwate waan garaa nama nyaatudha jedha Jawaar. Torbanoota 2 darbe kana qofa milishaa, poolisii, raayyaa ittisa biyyaa fi farri liphee lolaa 600 caalu dhumateera jedha. Dhumaatiin kun kan mudate naannolee Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 hin caalle kan akka Shawaa Kaabaa, Huyyuu Ganda Uyyee Gosee, achuma Shawaa Kaabaa Dagamalii Dooroo, Shaggar Sulultaa, Ganda Eexoo, Shawaa Ba'aanaa Booraa Ganda Laaffessaa Garmajjii jedhamutti, Shawaa Lixaa Ginda Barat naannawaa kaachisetti ta'uu Jawaar ibseera. Dhiigni ilmaan hiyyeessaa lafarra lola'ee warraa wareegaman keessaa ajajaa humna addaa Oromiyaa Komaander Geetaachoo Bazzuu keessatti argama jechuun ibsa. Awwaalli isaas dheengadda Bishooftuutti raawwatamuu isaa kan ibsu Jawaar gaagaamni waraanaa hangam ulfaataa ta'a akka jiru akeekeera. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin gabaasa bal'aa fulbaana 2 bara 2025 fuula Tiwiitara isaa gubbaatti maxxanseen baatii 2 qofa keessatti loltoonni 375 ol ajjeefamuu isaa ibseera. Abaa'oo waboon baatii darbe keessa Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti tarkaanfii fudhachaa ture walitti qabuun gama Tiwiitara isaa gubbaa hawaasaaf qoode kanaan miidhaa guddaa humnoota mootummaa irraan ga'uu caqaseera. Haleellaa kanas bakka isaa fi guyyaa isaa waliin caqasee ture. Abaa'oo waboon gabaasa haleellaa fulbaana 2 bara 2025 barreesse kanaan waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaa irraan ga'uu isaa mirkaneesseera. Akka waraanni bilisummaa Oromoo ibsetti haleellaa hagayya 9 hanga hagayya 22 bara 2025 humnoota mootummaa irraan ga'e ta'uu gabaasichaan ibse. Guyyoota jedhame kana gidduutti bakkeewwan garaa garaatti lolli adeemsifamuu waraanni bilisummaa Oromoo caqaseera. Akka kanaan hagayya 9 bara 2025 haleellaa Boorana Gooroo Doolaatti taasiseen waraanni mootummaa kanneen 52 ta'an ajjeefamuu, kanneen 45 ta'an ammoo madeessuu maxxansii Abaa'oo waboo Tiwiitara isaa gubbaa katabe kun hubachiisee jira. Lola Booranatti taasise kanaan meeshaa waraanaa hedduu dhuunfachuu isaa himeera. Akkuma kana hagayya 10 bara 2025 Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa bakkeewwan akka Abunaa Ginda Barat, Tolee fi Bachoo jedhaman keessatti humnoota mootummaa waliin lola gaggeessuu Abaa'oo waboon gabaaseera. Lola yeroo wal fakkaataatti bakka 2tti haleellaa raawwate kanaan humnoota waraanaa mootummaa 131 ajjeesuun 88 madeessuu isaa gabaasni waboon Tiwiitara gubbaa afaan Ingiliffaan katabe kun ni eera. Bakka jedhame kanatti meeshaa waraanaa hedduu siikadheera jedha. Lola gaggeessuu itti fufuun hagayya 11 bara 2025 ammoo aanaa Giddaa ayyaana magaalaa Giddaatti haleellaa gaggeesseera akka jedhe waboon. Haleellaa kanaanis hidhamtoota siyaasaa 440 mana hidhaatii baasuu danda'uu isaa ibsee ture. Magaalattii to'annoo isaa jala wayita galfatee turetti
meeshaa waraanaa hedduu dhuunfachuu isaa waboon maxxansa isaa gaafasii sana keessatti caqasee ture. Haleellaa itti fufaa kanaan hagayya 15 fi hagayya 17 bara 2025 Shawaa Kaabaa Sulultaa fi warra jaarsootti lola gaggeessuu kan hime waboon haleellaa Sulultaatti hagayya 15 bara 2025 raawwateen loltoota 18 ajjeesuun kanneen 4 ta'an ammoo madeessuu ibseera. Guyyaa lama booda immoo hagayya 17 bara 2025 aanaa warra jaarsootti haleellaa gaggeesseen kanneen 5 ta'an ajjeesuun 7 ammoo madeessuu isaa gabaasaa waboon Tiwiitara gubbaatti yeroo darbe maxxanse sun ni hubachiisa. Akka waraanni bilisummaa Oromoo gabaasetti lola itti fufaa kanaan hagayya 18 bara 2025 ammoo Shawaa Kibba Lixaa Daawoo fi Harargee Bahaa Carcar keessatti lola adeemsisuu himeera. Lola kanaanis Daawoo keessatti 59 ajjeesee 50 madeesseera jedhe. Akkasuma waraana 7 ta'an ammoo booji'uu isaa hime. Meeshaa waraanaa hedduus hiikkachuu wabootu gabaasee ture. Carcar keessatti ammoo 20 ajjeesuun kanneen 10 ta'an madeesseera jedha. Hagayya 19 bara 2025 ammoo Wallagga Bahaa Saasiggaa fi Shawaa Kaabaa Sulultaatti lola gaggeessuu isaa ibsa. Lola kanaanis waraana mootummaa 33 ajjeesee kanneen 37 ta'an ammoo madeessuu isaa ibsa. Hagayya 22 bara 2025 lola Shawaa Kaabaa fi Arsii Lixaa Eeban keessatti adeemsifameen loltoota 24 ajjeesee kanneen 28 ta'an madeessuu isaa gabaasni waboon Tiwiitara gubbaa irratti maxxanse kun ni ibsa. Walumaa galatti haleellaa 7 gidduutti gaggeesseen waraanni bilisummaa Oromoo kanneen 375 ta'an ajjeesuu kanneen 294 ta'an ammoo madeessuu isaa ibsee ture. Akkuma kana namoota siyaasaa fidamanii jiranis mana hidhaa cabsee bilisa baasuu isaa gabaasicha keessatti caqasee ture. Egaan haalli gabaasa waraana mootummaa Itoophiyaa ilaalchisuun tibbana ba'aa jirus gabaasa waboo waliin kan wal simu ta'uu isaa isin yaadachiisuuf gabaasa waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe keessa maxxansee isin yaadachiisuu yaalle. Qophiin faana keelloo nuti har'a qabannee dhiyaanne kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Kallo Media.